الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال. أما بعد، حياكم الله. آه، درسيتنا دبرتي تفسير قرآنا واي كرا ربي كيستي صدقاء كنتشودا دبن. نمني صدقاء كنت كرا ربي كيستي من دار رب الرأرقر دجيتشا حالة يقنسون ربي سبحانه عز وجل وانا نهجد نبيكا قالت رتنا قال تجيتشو حالة بيكو يوكين وانا نأرقتو دبن نجر قرا نجر. أما قا كرا ربي كيستي كنون والغرغارو وججرين هواسماتي qabaataan dhabaa yoo kenne dhabaan qabaataarraa yoo argate wajji jireenyi hawaasummaadhaa ni bareeddii ni tolti. Erga kana nu dubbatee waan kana balleessu faallaa kanaa waan wajji jireenya hawaasaa balleessu waan wajji jireenya hawaasaa hir'isu wayta nu dubbatu alladhiina ya'kuluuna riba isaannan dhala nyaatan jedha rabbiin. Halaal godhatanii dhalaan fayyadaman yaakuluuna jedhe warra nyaatan jedhe. Nyaata keessaa dubbachuurree ribaan wanni itti fayyadamanree meeshaadha. Wanti ilmi namaa hojjetu maqsuunni baay'innaan horoo isaa irra nyaata. Horoon hin nyaatamtu waan horoo tanaan hojjetan san itti baane. Maqsuunni horoorraa maa inni nyaata jecha. Namni maallaqaan bitatee horoodhaan galtanii tasarrufa tahee nyaataa dhugaatiitti akhirra achuma deebi'a jecha. Kanaaf warra ribaa fayyadamu warra ribaa wajjin ta'aamula tahu irraa dhoorguudhaaf maal jedhe? Alladhiina ya'kuluuna ribaa warri dhala nyaatan. Ribaa jechuuni akka lugaa arabaatti yoo fudhanne azziyaada. Ziyaada waan inni tokko dabaluudha. Akka shari'aatti ammoo azziyaadatu filmaal horoo keessatti dabaluudha. Riba alfadli jira, riba nasii'aa jira. Warra jaahiliyyaa kanatu iyyuu maal hojjetan? Namaaf liqeessanii waa irratti herregatan. Wayitaa
beellamni kifiyyaa yookaan inni kafaluuf dhufe maallaqa kiyya naa deebiftamoo maallaqa kiyya naa deebiftamoo maallaqa irratti edaatee beellama sii kenna jedhanii nama gaafatan. Yoo inni ammatti kafaluuf hin dandahin maal jedhaniin birrii haganaa irratti herregadhaa beellama sii qabaa khalaas si bira haa teettu itti fayyadamii gaafa beellamni itti aanu ga'e birrii haganaa wajjin naa galchitaa jiran. Yoo birrii 100 itti kenne 10 jala tirfii barbaaduu jecha. 10 beellamni yoo gahe yoo inni kafaluufii dhabe bu'aa irraa barbaaduu santuuyyuu riba. Warri ribaa nyaatu laa yaquumuuna qabrii keessaan ka'an guyyaa qiyaamaadhaa gaafa rabbiin walitti isaan qabu illaa kamaa yaquumu alladhi dhaabbata isa dhaabbatu fakkii dhaabbata namicha dhaabbatu malee. Namichi kun kam inni? Alladhii yatakhabbaxuhu shayxaanu isa shayxaanni olii gadi gogombisu min almassi maraatuma aqlii isaa tuqee. Shayxaanni isa tuqee massi jechuun nama tokko yoo inni maraate jinni isa tuqe jedhan yookaan shayxaana isa tuqe jedhan. Amma namichi kuni ka ribaa nyaatee dhala nyaatee dhalaan guddatee garaa baase kuni gaafa qabrii irraa ka'u garaan isaa ni meezana. Garaa garanatti isa kuffisa akka nama maraatee maraatumarraa olii gadi gogombifamu. Kanaaf rabbiin laa yaquumuunan ka'an qabrii irraa illaa kamaa yaquumu alladhii yatakhabbaxuhu shayxaanu akka namicha shayxaanni isa olii gadi gogombisuutti malee min almassi maraatumarraayi jedha. Amma gaa dirree qiyaamaa gaafa dhaqan namni kun dhala nyaate jecha wanni beekanii maaliidha? Dhaabbatee danda'u dirree qiyaamaa olii gadi kukkufaa deema. Garaan inni itti nyaatee garaa ittiin baase kuni isa meezanee maal godha? Garaa garanatti isa kuffisaa akkasitti deema jecha. Kanaan warri mawqifa qiyaamaa saaxila ba'uu isaa kanaan beekan. Rabbiin saaxila isa baasaa isa kukuffisuudhaan garaa garanatti olii gadi kukkufuu kanaan baarakallahu fiikum. ذلك بأنهم قالوا وانت أكست يانيه وانسان جدانيه إنما البيع مثل الربا در بيعي درسي غرو سلا ربا درسي أكمته كما إنما البيع أكت لنهيك إنما البيع برغرتا في بيتان مثل الربا garaagarummaan qabanii akkuma dhalaatii jedhan. Namni yoo waa walirraa bitu birrii lamaan yookaan birrii 20 meeshaa tokko bitata. Nullee birrii takkaan birrii lama arganne garaagarummaa wayiitu hin qabu jedhan. Isaan karaa kanaan karaa tirfii kanaa walitti qiyaasa godhanii laalan malee waan rabbiin dhooggeef xikmaa rabbiin dhooggeef argaa hin jiran. Bittaa gurgurtaa fi dhaltillee maallaquma argachuudha garaagarummaa inni jedhaniitiniin mormii dhiheessan. Rabbiin irratti raddii godhee maal jedhaan? Wa ahalla Allahu al-bay'a rabbiin bittaa gurgurtaa halaal godhee jira wa harrama ribaa dhala ammoo haraam godhee jira dhoorgaa godhee jira jedhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ribaan haraama jecha asirratti rabbiin jala sararee itti hime jecha. Yani ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Ribaan tuni maal keessatti argamti? Maalfaa keessatti ribaan yookaan dhalti argamaa jenneetiniin yoo laalle baarakallahu fiikum waa hedduu hubachuu dandeenya. Awwala wanni ribaan keessatti argamuu danda'u waan akkami? Waan maallaqaa keessatti ribaa argamaa waan nyaatamu waan dhiyana godhamee akka dhiyanaatti nyaatamu keessatti ribaan ni argama. Fakkeenyaaf qamadii fi qamadii yoo walitti gurgurtee ribaan keessatti argama. Riba al-fadli argama. Riba al-fadli wal caalchisuudha. Riba nasi'aa jechuun ammoo beellama walii godhanii maallaqa keessatti fakkeenyaaf yoo birrii 2 yookaan birrii 10
ani qabaadhe birrii 10 irratti 10 sii kennee 11 sirraa yoo fudhadhe baabdi sharafaa baaba addaati. Meeta yookaa warqii yoo taate warqii fi warqii yoo walitti gurgurte hoo'uu kennii malee wal fakkeessitee hoo'uu kenniidhaan malee hin ta'u. Irraa fudhattee innillee yoo sirraa fudhate malee. Akkasuma meennillee qamadii fi qamadii illeen midhaan silaa nyaatamullee karama kanaan laalamuu danda'a jechuudha. Baarakallahu fiikum. Gadi geessineeti itti deebinee laallame. Waan ribaan keessatti yaa'uu fi waan ribaan keessatti hin yaane wajji laallaa. طيب إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع ربي بتا غرغرتا حلال قديتي وحرم الربا دل أمو دورغا قدي حراما دل اتهن كلاهنا يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراء بتا غرغرتا دان بوار قجو حلال سني قدي لكن ربا دان وارغچو حرام isinitti godhe dorgaa isinitti godhe jira jechuudha. Rabbi ilma namaa uumetu waan isaanii tolu beeka. Waan fedhe irratti dorgaa godhe waan fedhe isaanii halalcha. Ati akka feetitti jiraachuu hin dandeettu karaa Rabbi irra si kaahi malee. Namni gariin eega duniyaa kanarratti gadi bu'e homa fedhe dalagee waan fedhe nyaadhee waan fedhe yoo jiraadhe maal ta'a jedhee yaaduun ni mala laa. Ati gabricha Rabbi erga taate خلقك الله سبحانه وتعالى لعبادته عبادة إساتي في سيوم عبادة نسابة اليوم إني سنجد تو إيغا حكمي برباد ربي ست دبرسي حكمي إساك إبلو وان دلنسو إسات تسيجيسو إراغرو حكمي ربي دور العبتشو هندن ديت وان نسرت تحلال شيء وان نسرت تحرم سكيسة اللي وان نهند الراجل ما إن ري الطاعة والتسليم لحكمه وأمره ونهيه وأن إنه إمري وأن إنه أورجي حكمة إذا هندا تسليم حركة كنو قفة الرجال بالتاورتا يغنو هلالشي خلاص ربا نورت حرام قد بيبقى نبوز ودو تعامل هندا نتشوفي أكم تان لا بدل ربا نورجي كرا ربا تنبو أرغتشو بري لما كنتي قد نرافرتشو بري نبا كنتي قد نبا في بري تك نبا في بري قد نرافرتشو زيادة إرّا bittee gurgurtee yoo bu'aa irraa argatte si halalchuun kuni badala si buusuudha jechuudha. Rabbiin akkanumaan nu uumeen ganna jecha asirraa argatuu dandeenya. Baarakallahu fiikum. Tayyib. Maal jedha itti aansee faman jaa'ahu mawcidatun min rabbi namni isatti dhuftee isa geette mawcidatun gorsi ribaan haraama jettu min rabbihi rabbii isaa irraa tamaamma aayaanni quraanaa duratti qaraamtu tana فانتهى كريباسا اتفيدمو إسي إرادابته يوكا إراتائي فله ما سلب وان دران دبري سن إساف تيادا يو أدون أرغمين در ربا ناتي جراتي سنيف ربي سنقب يو دران مالكا قرأتي مالين إسابير جراتي سن ديبي سين جنون أقسمت يا هم بفتو odoo aayaan haraamummaa isaa himtu hin bu'inin dura waan itti fayyadame haa akkasumatti haftuu fi wanni hin fudhatin ka nama bira jirtu ammoo ribaa namatti kennee dhala ka nama bira jirtu achumatti haa dhiisu jecha fudhachuun isaaf hin hayyamamu mataa horii isaa san malee kanaaf rabbiin maal jedha namni mawcidatun min rabbihiin isatti dhuftee ribaan haraama jechaan fantaa irraa taa'e falahu maa salafa wa amruhu ila Allah amriin nama ribaadhaan fayyadamu ila Allahi garuma rabbiitiya rabbiin olaana yoo inni haqiiqaan irraa taa'e irra isaa dabra mawcidaa gorsa kana fudhatee yoo inni irraa dhaabbate isaa dhiisa rabbiin yookaan guyyaa qiyaamaa murtii ka godhu Allah jechaa fa amruhu ila Allah kanaaf waa'ee ribaatiif isan barbaadinaa jechuu waa'ee ribaatiif isan barbaadinaa jechuu asirratti nu
دبت يجو رب سبحانه عز وجل. ومن عاد نمن اتدي بإيتن الربا نياتي. لا، ومن عاد نمن اتدي بإيه ربا نياتي ودو أكدت آية قرآن إذا أرقتوا فأولئك أصحاب النار سني ور إبداتي يجد الرب. أصحاب النار أصحاب إبدا والنجريبي كيسان بياني ملازمة هني إبدا قبتني أقسمت وجتها الججال. نجانا الله من عذابه رب عذاب إذا جرى نجانها بعض. ومن عاد قرمتي ربانا حلالا جدي إيغتين حرامة تاتي فرأتي يوكا ربا في بيتا غرغم تالين تقوم جدي كنياتي فأولئك أصحاب النار ور كثت نيادوني ور إبداتي هم فيها خالدون. إبدا جهنم كيست أبتا أي ماكثون فيها أبدا. سبب ماليتي سبب وان حلال قلتني نياتني بجيتشا. أسرتي نمني والربين حرام قولي حلال جدي نكفر. نمني والربين حرام جدي حلال جدي اللي فهلا سني نكفر. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنرى أرقنا جدّا نمني ربان حلال جدي نياتي نكفر كافر أصحاب النار والرئب الداتي. يمحق الله الربا ربين دلا بركاكي الساوفا هورون دلان كسبة بركان قبض جتشا دنيات اللي آخرات اللي بدون متتاتي. الله أكبر. صدقاء يو صدقة اللي رب الرانكيبا حجي إني يو قولي حجي نقول اللي رب الرانكيبا سلة الرحيم في يو كنة اللي رب الرانكيبا واي ربا دلا. ويربي الصدقات يو إني صدقاء كرا ربي كيسة تكنته هو يربي ربي إساف الدميسة إساف باي إساف. ويبارك في المال الذي أخرجت منه هذه الصدقة في الدنيا. هرو دنيا تنا هرو أما يسين ذكان يوكا صدقان كيسابات تنا اللي ربين بركات تقول إيه آخرات اللي تتشابه من دا نمسني. رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث أبا هريرة كيف مال جران نمت قويت صدقة يو قلبي فيا قلبي نجايا دمتشود أنك صدقة تاتي ربي راك إيه بلجران إن الله لا يقبل إلا الطيب. إيه ربي كسبي طيبة ملي كسبي قاري حلالة ملي نمران كيبل وربي راك إيه بلا الراك إيه بلا كم قرأ ثم يربيها لصاحبها نقدسا أكما تكون كيسن ilmoo fardaa guddifatutti isaa guddisa haga sadaqaan isaa suni gaara geetteefi jettutti guyyaa qiyaamaadha. Idan rabbiin kenna sadaqaa barakaa keessa namaa kaa horoon ati keessaa sadaqaa baaftillee barakaa argatti jecha. Saniif jecha wanni ati hiyyoomattu hin jirtu. Sadaqaa kenninaaniin rabbiin tabiroo bakka sii buusa. Kanaafuuyyuu akkan sodaanne. والله لا يحب كل كفار أثيم. والله ربي لا يحب جالته. إيغان جالته لو نكتا إنن كل كفار شوفا نما مرما واكتا ربان حلال ملي حراما مجدي واكتو يوكا كل كفار نما كفري الرتي چيچي الرتاو إسان كفار جدن كران ديم كفري الرام كريبان حلال جدي نياتو برت كفار. أثيم دلاوة فاجرة كغرتني حراما متي حلال جتشو يادودان ثلاث نياتو كفار أثيم أي فاجر بأخذه مع اعتقاده التحريم. كفار حلال جدي أثيمين هو غكمي حرام ودما جدو كنياتي يودو حرام ما يثابيتو نيات اتمال تاتا ندي لويتا أثيم كان جرى قلتا فاجرة تاتا
yoo ammoo lakkii haraamaa miti halaala jechaa yaaddee waan rabbi haraama jedhe ati maal taata kaafira taata jecha ni kafarta waa'in ribaa kun ayyuhal ahibba dubbii jabaadha ribaan asbaaba rizqiin ittiin namarraa cittu namatti taha maaliif horoo nama biroo karaa hin taaneen fudhachuutuyyuu keessatti argama fakkeenyaaf dirhama tokko dirhama lamatti yoo gurguratte kaashii jecha yookaan ammoo tinuyyuu beellamaanu haa ta'u dirhama lama dirhama tokko dirhama lamatti yoo gurguratte ziyaadaan argame kun haraama taha jecha sababni dhooggameef hikmaan maaliree odoon ifaanyi horootti gahuu kana ammas dalagaarraa nama dhoorga namni waa olii gadi deemee yoo ribaa kan nyaatu haate olii gadi deemee waan daldalatu taa'eetuma yoo maallaqa isaatiin birrii 1,000 namatti kennee 1,500 taa'eetuma fudhate odoon daldalin odoo olii gadi hin xaarin dayfa odoon buusin mashaqqaa tokko malee kuni gartanii waa'ee daldalaa hidda kuta jecha waa'ee daldalaa hidda kuta kanaaf dhoorgaa ta'e akkasuma ribaan tola walitti ooluu ilma namaa hawaasummaadhaa balleessa hawaasni ka tola walitti ooluun waa walii kennuudhaani yoo homa sitti kenne hunda waa tirfii yookaan bu'aa jala barbaade hoo birrii 10 sii kenna 12 godhii naa galchi 100 takka sii liqeessaa 110 naa galchi jedhee kana jala yoo barbaade hoo hawaasni wal gargaaruu ni dhaba jecha wanni inni waa walii kennuuf homa tanaaf qofa ta'a gaafa tana balleessine hoo rabbiin kenna haraama nurratti godhe jennee tana balleessine walii kennuutu argama walii sadaqachuutu argama wal gargaarsatu jidduu hawaasaatti argama jecha على كل حال حكمة ربان حرام تاته بينو بيكو تانو بيكو ابنو ربين ايق إرانو دورغ إراغورو ربي واتك إرانو دورغو وانت سنيون بدو تاته ملي وهتنون ايمرو أمو وانت سنيون غاري تاته ملي كان بيكو نرجرة مقاصد شريعة كيستي بابا مقاصد شريعة كيستي وانت ربي خراغوري هنتنو وانقبروتا غاريتي وانت ربين الراد أورجي هندنو يو عن قبروتا بدوت شريعة النمالي الافتقاف كان لجلب المصالح ودفع المضار أو المفاسد أكا قبرون نميد أمنه مفسداء الرادي بسو يوكا إرئسو فايدا بو آوان إساني قبو إساني فدو إساني لابسو الآفي رفتجتشا بارك الله فيكم طيب وانتوني ribaan keessatti argamu waan bitanii gurguran keessatti fakkeenyaaf garbuutti yoo gurgurte hoo'u kenni yoo hin tahin fakkiitti yoo gurgurin ribaa keessatti argama timiratti yoo gurgurtu illaa haa'an wahaa akka hadiifni jedhetti hoo'u kenni yoo hin tahin harkaa fi harkatti yoo hin kennin ribaatu keessatti argama akkasuma gartanii warqiilleen qamadiilleen akkasuma wantoonni kun waan ribaa gariin maxuuma waan nyaatamu yookaan waan ol kaayatamu gariin ammoo waan maallaqa waan horoo ta'u kana hunda keessattuyyuu ribaatuyyuu argama jecha akkuma rasuulli hadiisa Abii Hurayraatti الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا نمني دبلي يوكا دبلتنا دبل جدير برباد ربات هذه jecha معنى كان maallaqa miti waan sawwalii dabaluudha garbuu kontaala tokko yoo gurgurte kontaala tokkoo fi walakkaa hin ta'u saanumaa walii gurguruu qabde fakki hattaa soogidillee الملح بالملح سوقدا بسوقدا الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والفضة بالفضة والذهب بالذهب تمام طيب ribaan gosa lama qaba. Riba alfadli jedhamee riba nasii'aa jedhamee gosa qaba.
riba alfadli ziyaadaa irra dabaluudha. Riba nasi'aan ammoo beellamaan gurgurachuudha. Beellamaan gurgurachuudha. Cuquudni akkaataan itti walirraa bitanii walirraa gurguran kutuba fiqhii keessatti qara'ama. Beeciin darajaa qabdi. Beecii khiyaaraatu jira. Khiyaarrillee gosa qabaa. Khiyaarul majlistu jira. Khiyaarul sharxitu jira. Akkaataa itti waa bitanii walirraa gurgurantu baay'ee jira. Namni waa'ee bittaa gurgurtaa hin beekne hedduun gartanii waan maxzuura shari'aan dhorgite keessatti argamuu waan maluuf kitaaba fiqhii qara'uun barbaachisaadha yookaan murteessaadha jedheetiniin isinii dhaama. Kanaafuu jazaakumullahu khayran bakkee kitaabni fiqhii itti qaramu dhaqaatii qara'a. Muhimmin jiddan jiddan namni waa bitee waa gurguratu namni gabayaa keessa jiru waa'ee bittaa gurgurtaa beekuu qaba. Akkanumaan suuqii banattee suuqii gurgurachuu qofaa miti ati ganama muslimaa taate maaltu halaalaa maaltu haraamaa eessaan na seenti halaallee eessaan natti seenti haraamni addaan beekuu qabda. Suuqii banattee hoyi hoyi maan gartanii gurgurachuu qofaa miti kana beekuu qabda ati obboleessanii obboleessittii. Mujarraduma maallaqa walitti qabuu akka hin taaneti. Borirraa gaafatamtaa beeki maallaqa walitti qabde kana. Min eeyna aktasabta eessaa fuute eessatti baaftee inni jirti guyyaa qiyaamaa. Kanaaf jecha namni waa bitee waa gurguru suuqii banatee yookaan waa daldala seene maaltu halaala maaltu haraamaa yoo akkamitti gurgure haraama yoo akkamitti gurgure halaalaa beekuun dirqama. Namni ibaadaa rabbiitiin dhaabbatu akkaataa ibaadaa beekuun maaltu balleessa maaltu tolchaa dirqama. Namni hajjii deemu waa'ee hajjii beekuun dirqama. Kasoomu waa'ee soomaa beekuun dirqama. Kanaafuu baaba hundaa akka isin maltutti barachuun gaarii. Kanaaf ulamaani wayita kaayaan diin barachuun muslimaa fi muslimtiitti irratti waajiba fardu cayni wanni jedhanii fi waan ibaadaan isin malee hin dhaabanne barbaadaniiti. Waan ibaadaan isin malee hin dhaabbanne. Kanaaf namni majaala yookaan waa'ee daldalaa keessa seene waa'ee mu'aamalaa baruun dirqama. Waa'ee mu'aamalaa baruun dirqama yookaan riba walii guuree ittiin gabbatee garaan isaa isa kuffisa guyyaa qiyaamaa. Alladhi yatakhabbatuhu shayxaanu min almassi maalitti fassara? Garaa isaatu guddatee bokkokee guyyaa qiyaamaa deemsa isa dhoogee wayittanni lafa kaa jedhu lafaan dhahaa yoo inni ol deeme gararratti kufaa akka nama haraqee dhugee yookaan shayxaanni mataa dhahee maraacheetti olii gadi kukkufaa deemaa. Kanaafuu ofirraa eeguun dirqama ta'a obboleewwan kiyya. Rabbi nu haa sattaru. Tayyib. Amma gaa erga waa'ee ribaa nu dubbate Rabbiin subhaanahu azza wa jal warra mu'mintoota warra gartanii ribaa hin nyaanne akkaataa isaan itti walii kennan nu himaa jira. Inna alladhiina aamanuu warri rabbitti amananii rasuulitti amananii kutuba isaatti amananii ribaan haraama jechuu fudhatan وعملوا الصالحات جدو إساني تلي جدو ربي تلي وان غاري هجة ربا أفراغتني ليسني ولي صدقاء كنة وقاموا الصلاة كصلاة شنن هل كان في قويا كي ستجرتو سيران قوتة أركان شروط واجبات إسي وآتوا الزكاة كزكاة أفراكنة هرو إساني إرها أرجيتي وعمل الصالحات اللي كيسا نما قلتي لكن أهمية ما الدباسي مالي عمل الصالحات كيسا سو ما في ذاك اللي نما قلتي وأن الدباسي في مالي اللي عظم شأنها آلتيتو جبار جركنا لهم أجرهم من دان إساني فتيانا أجر إساني كدلقا إساني رتق الفمن عند ربهم ربي إساني برتق قيا قياما قيا آخرة ولا خوف عليهم صدات كلين قبن والنسان جب نسان التنلفتو ولا هم يحزنون هياد دوان اللي والنجالة جلاد برتي نمني وان جالة تكا نبي كمتا هياد دمورفتا ما يدن وان جالة تكا يودا بنمني نياد دهمو نرفتا نصداتا أنتم هؤلاء
ياده مالي جتا ياده نيا ياده يا أستاذ نيادا ياده نيادا إذن هؤلاء جلن إيران جرتو رفتي ها فيا شيخ محمد أمين نجر أستاذ أستاذ عندك جزاكم الله يود بتمال نقول إذا قوم كذا إيش فائدة ترى قطع جرارة طيب إذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن سداتا هرفة يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي أمنتنيو رسول إسات أمنتنيو كتبه في رسول إرقمتوتا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالملائكة مرت يا ور أمنتنيو اتقوا الله ربي كيسا صداتا وايد على كيست لبوتيسن إرائي قد اتقوا الله لبوتيسن إيقد أكا عذاب ربي إسنين قبني وذروا إيسا ما بقي وانها في من الربا تلرى زيادات ألا بقبيسين جرتت في الراقة إن كنتم مؤمنين يولغان كم مؤمنة تاتي رأس المال مكيسا قفه رتاتي قتا ما بقي من الربا ألت دران نما ولي قلتني نما برجرت سنة تمتي هافتو قتا إن كنتم مؤمنين قلب يوفق الربا حرام جتشا قاما كان رقام مالي لا إذن ما نكت قتني ربا فرجو أبونا عباس بن عبد المطلب في نما تقوتو بني مغيرة إرّا ولدت شريكة هني نما والك إسن قوسا ثقيف جرم تفات لفتي مالك الرافض التجري مالك قبضي عباس عبد المطلب فا إسلام من دفي ربان حرام جدي لفكاي هرون إساني هنگلف نما برجرت آيان تنبوته فإن لم تفعلوا لا ربي صداق ربا غند جرتم فرتنا إيسا يوم مؤمنة تاتا فإن لم تفعلوا يوكا كان هجن تاتي ربا إيسو نصداتشو كان كيو كان هجن يوتاتا فأذنوا بحرب من الله لولا ربي في ورسوله رسول إسار راتي بيكا وبدا لولا سنرتب أنا فأذنوا إيه اعلموا بيكا بحرب من الله ورسوله لولا ربي في رسول الرئيس نتبوا بيكا وإن تبتم يو توبة معاملة ربا إراء أتمت قطا فرجور أبدني فلكم رؤوس أموالكم فروتي السنرة متان إسني في جرا يو دبك نتن دب متى سنفرتن فروتي سمتا لا تظلمون نمت كن تنسنا دبل يتني زيادات إسميتا ولا تظلمون إذن اللي هروتي سنرى إرئسي نارئسي جلني جر إذن ميران أكزتي بيكا أكرت ور ربا فيدمو زمن سن آيان أكنا جتي رفتي جنان بل نتوب إلى الله نتقر ربي كنا توبنا لا قوة لنا بحرب الله ورسوله ربي كنا في رسول ذات اللولين دندنو خلاص نتوب إلى الله ربي تتوبنا جلني هرم في متائسي قفه فرتني إيسان إيغا هرو متائسي فرن جلني إيسان فرتشو جلقبان warri horoo isaan itti kennee irraa fudhachuudhaaf dhaqe suni rakkate. Horoma sanuu matama horoo saniitu kennuufii hin dandeenye akkam godhan bada. Yoo birrii dhibba itti kenne dhibbuma san deebisuufii dadhaban ammas banii mugiiraadha. Warri ribaan bira jiru kun mataan horii
Rabbiin mata morii fudhadhaa jedhee miire mata masanuu fudhanna jedhanii isaan gaafannaan dhaban harkaa. Dhabnaan rabbiin maal jedhee ammallee hiikoo buuseef. وإن كان يوته نمتشي ذو عسرة صاحبة إبنا يوته نمني هرو إسم براقب دنسوني يوهي سته يجتاد أبا فنظرة إيغوت إسن الرجرة إلى ميسرة حاجة إني وياه درومي مالك أرغتو ميسران حاجة إسالافتو ججا حاجة إسالافتو ججون حاجة إني أرغتي مالك إسني كنو إيغافي وأن تصدقوا سنما أدو إفتني في جتني يوكايو إسن سنما إيثو في تويو خير لكم إسني جعلا بريني بتكين تسنى كنقو يانا كن جتة كراكرومتي يوكا نظرة إلى ميسارة حقا إني مالك أرغتو بيلا ميسابوتي في إيقاتشو تويو سي جعلا يوكانو أن تصدقوا خير لكم سنما تسدقاتشو تنو دبارا إسني في جعلا إن كنتم تعلمون يو كوان صدق أم قبدو كهبتني بيتا تاتي أقرتني وإن كان ذو عسرة جدي غريمني كيسان نمني سنديني راقب دنقني نما ركتا يوتا يجا غافا كان مال بوتاتي فنظرة إلى ميسرة حاجة إني أرغتوتي إسا إيغو قبد أمو مناكن جتيني متاعي سقرقل چون قبد نمني غرين تربان تكاقوفا yoo asitti kenne torbeen lammaffaa digdama manatti si deebi'a. Abboo maal dhaqee naa kenna. Abboo maa akkana na goote. Maa akkana na rakkifta jedha. Ofii maqabaa bara maa. Laa fana yoo inni hin qabu jedhee sitti hime fana biratu ilaa meesara. Dhiisiif haga gaafa inni argatutti biraa deemi. Ganamaa galgala mataa gara isan galchini manatti galuu isan dhoggini. Namni deeyinii qabu bariisaa jibba jedhan. Namni deeyinii qabu aduun bari'uu jibbayaa. Maaliif gadi bahee ganama namni isa argee deeyiniif gaafa tare namni waan badduu manaa qabu ammoo galgala aduun dhiyuu jibba jedhan maani wanni badduun sun jaartii niitii maal abbo ka niitii badduu niitii badduu namni niitii badduu manaa qabu aduun dhiha jibba jedhan namni deeyinii namaa irra jirtu ammoo maal jibba barii jibba Jaartii bari'uu barii kunillee yoo bariite gadi bayaa isa arganii kunillee yoo aduun dhiite yoo ala bulaaree waraabessa ta'ee manatti gala ciqiiciqii manaa santu itti jalqaba kaa yaa rabbi nu baase ciqiiciqii laata caqaacaqu yaa shabaab waliin caqaacaqina nagaa waliin bulaa kolfaa taphata tamaam إن كنتم تعلمون يوكا بيتا تاتي كانت سنيج على جل ربي سبحانه عز وجل واتقوا صداتا يوما قياك يا ما قياس كأكمي ترجعون فيه إلى الله كقال ربي كي سنيد الجاتا ديفمتا ثم توفى بوتوغ الفمت كل نفس شفت لبوراتو ما كسبت وان شرقت تخيري تاتو تهمتو تاتو وهم لا يظلمون ودواتك اللي همي من خيري الرائق سودان تهمتو اللي همتو يسي إراتي وان برو دبلو دان نم تقوم ميدم وياسا نما دلقت تقل فمتا جيشو ربين خيري نوها قلشو أما آياتو تتنرى وابائه بنا من أعظم الكبائر أكل الربا دلنياتون دلي قدار كناف ربي إنما دلنياتي حربي لولا اتي أواجيجا لولا لسا أواجميلا فجر الآن لولا أواجميلا فجر كرامي كان تقفى دنيا كيسا بركة فورما قويا آخرا كمتك تخبط أنك تخبط لفتها قم بفما قبر الراكا وان نياتو كون غرات نياتا ميري غرام بوكوكي ايته ودرت تكوبيسا تمام امس احكام شريعات فيدمون يروى دلدلا
هرو سن كيس بركانا ما كاه يمحق الله الربا ويربي الصدقات بركات كيستي نما أرقم جتشا صدفة نما واركتي لكيستني في لكاسا سيكفلو دبي ركتي بين لمف halkanii guyyaatti deemtee mataa isa gara galchini haga inni salphatee salaata masgidaa dhiisu takka isan godhin. Namni gariin masgidatti illee si argu saffaa keessatti si bira salaata si gaafachuuf. Baqattee hunda gamaadha xasima jala deemee itti salaata si gaafachuuf. Caybiidha kun. Caybii. Nama akkasitti masgidaa manatti wal galchutu jira. Kanaaf ribaa walirraa nyaachuurra walii dhiisuutu caalaa. جت آيات نتعرق قرانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا على حسن استماعكم.